Lala khobiito khayyadhee ijumaanii lala je'eetumaan dhufe qabadhee walaloo akka jaalalaa siifi walaleessaa tan qabne misaala takbiirtaa dadhabnaan asumatti dhaabeen dhiisee firraa gala. Allah Allahu Akbar. Akkana maasha Allah jenne. Masha Allah jenne takbiirtaan oowwitu haga xumuraatti narraan qabbanoytu kunoo dhufeen jiraan ilmi keessanii walaloo qabadhe akkuma duraanii xiqqooniin huqqadhe yaa ustaazii dhihoo tana'anii na wallaaluun oolu namni muraasnini yeroon isin laalu hedduu natti toltanii warri dhiiraa kunfaan haalaan bareeddanii hay achi laali shamarran isaanii daranii takkaa lama malee gurraatti waan garree namuu diimatanii. Allahu Akbar. Maaltu ijoollee bareeche je'ee gaafannaani maaltu akka bareeche je'ee gaafannaani beetinnaa beet faanaan jaan namni muraasnini sun naman bareechu bareeddus torbaani fuula shubee mucaan isa fiddibnaani hayyoodha fakkaatti garuu numan goollowini peermii fi paawudara naan ja'a gariini paawudara dibatan malee wakii hin bahani. Paawudara dibatan malee wakii hin bahani halaalaa yoon laalu dhugaa na amani uffata uffattee dhufteen sehee qalameeni yaa musaaf naayimi jarri maal ta'ani sheeyni ajajee fi daaraa do'aaf dibatani naan jaa mucaan xiqqaan tokko kaamata shanii natti aartus aarii garuu na amani paawudara san dhugaa warri dibatanii ni bareedan sahan ifa addeessanii likkitti yoon laalu warra dibatanii bashoo teenya adii takka fakkaatanii. Allahu Akbar. No dibanni akka waa naman bareechani lakkii dibanni akka waa barattoota keenya kanan bareechani iccitii bareedommina shamarran kanaa yaa ustaazii baruu ni feetani. Ajaa'ibaatitti. Ajaa'iba. Allahu Akbar. Iccitii bareedommina isaanii baruu barbaannaani likkin na dhagahi gurra kan keebani leeyli isaatu jiran dibata dhiisanii. Allahu Akbar. Nagaya gaafachuun dagadhee na babbareeddanii bunaaf nagaan dhabinaa ja'a Oromooni akkamiin nagayaa fayyanaaf qabdanii ni jirra naan jaamee gaggeessitoonni jirtu. Jira. Allahu Akbar. Baga jiraattani kan gurraachaaf diimaa gosa wanni taaneen hunduu bifuma tokko diimaa kaanis gurraachuma waan tokko nu godhu anaatu siif hima haada yoomuun cinne haada islaamummaa namni as jiru kun hundinuu muslima alhamdulillahi jaamee ammuma akkam jirtan isin cuftummaan ashama sagantaa arraatii fi nasitti argama walaloo qabadhee mi'ooytuu kadamma yooniif nan simanne anammumaan deema nasimadhaa weelkaam naan jaagaama. Allahu Akbar. Takbiirraa jettanii tumanarraa ustaanii yeroo isin laalan wayni bareeddanii nama waan akka giiftii faa guuttatee dhufe fakkaatanii garuu ol facaasuu barni sodaattanii hin sodaannu jettan garuu afaaniini yoo sodaachuu baattan waan akka leencaa faa ol darbitanii waan akka matooraa faa narra ooftanii tujjaara ta'uu keessan natti hin garsiiftanii. Allahu Akbar. Yet አላችሁ እስቲ Akkana. Arra waa hundaatu yaa ustaazii bar qophaa'ee jira dibichaa fi hoolaa bilcheessine firra foon hoolaa nuun ta'u warra ja'uu jira tasgabbaa hisaayiba korbeessaas ni qalla warri nyaachuu feetan dalluuf tafagaala miskiina nan sahin gurbaa'an tujjaara warra waa qalutti ammaan si dawwala hiraata foon nyaataa hin mukaa'inarra an akkana jennaan. An akkana jennaan namuu gammadanii akkuma kokkoflan dhiiraaf dubartiin awwallaayi naan galle kan keessa yaannini dhugaa korbeessa kana hedduudha feetanii korbeessaa jira jennaan markaza guuttanii yaa gaggeessaa bareedaa dhugaa na amani sirraa fagoon jiraan xiqqoo manaani taaluma tokko qofa ergi baajaajiini foon irra wayyeessuu qofan dagatini.
Baga nagaan dhuftan hundi keessummoota baga nagayaannu dhuftan hundi keessummoota arragaa hiraatanuma biraa nyaata waan feete himadhu hani dammoo piiza guyyaan arraan tanaa bar guyyaa aruustota keenya qaqqashtii kamuuza aboota akka wajjin footu mana kaasaa kaameraas qabaay. Anas bira jiraan. Nuure Madii Ustaaz Nuureen fuudhee jira bareedduu jaalallee baabus zawaaj fadha waggaa kitaaba qara'ullee. Ustaaz Nuureen fuudhee jira bareedduu jaalallee baabus zawaaj fadha waggaa qara'ullee. Nuure Ustaaz Nuuree Madiinaa fuudhee bar guyyuma adii guyyaa har'aan tanaa likkinnuu gammadi rabbii waliif fide bar olii fi gadi adawwiin isaanii gubattan gaa hundi miskiina wallaa kun jecha sheekaati baabaa keenya qaalii sheek Amiin Ibrooti Ustaaz Nuureen kun bar diimate har'a kaaddaati sanuuni calalaqaa yoo laalte sirritti yaada Madiinaatu huqqise gurbatti ganaani gabbataani cooma likkitti hangaaru Ruuzaa kana nyaachifnee manatti baatii takka booda gabbaaf na ulaa cabsineeti. Ustaaz Nuureen taa'ee jira Madiinaa cinaanii hedduudha jallata wallaahi dhugaanii isin qaanfata malee silaa amma inni dhungachuudha fadha Madiinaani kakkajeelaani miskiina wallaa jee shee Amiini isin jaartiiteetii tokkon sodaatini achi je'ii dhungadhu raaxaysi wajjini qooy arrahaa godhisiin jennaan Ustaaz Nuuree obsan fitatini arrahaa godhisiin jennaan Ustaaz Nuuree hin arifatini sana sitti miti qooy mana galtanii sagantaan haadhumtu obsan fitatini. Ustaaz Nuureetu Madiinaa fuudhee Ustaaz Nuureen keenya Madiinaa har'a fuudhee jira. Ummi Abii Bakrii takka akkas je'ee beekinaaf bilbila dhufeen jiraanii sawwaadhee hafeerraa guyyaa sargiidhaati bar guyyaa jaalalaa namni jaartii qabu samee yoom hiraaraa qabbanalleen harku guyyaa fi galgala Ustaaz Nuureen Madiinaa isaa kaayyatee garaa jala nama hinaafsiisaa tujjaara wallah. Dhugattiin jira Ustaaz Nuureen laakkaanii gammade wajjisi haadhiisu eega akka jaalatte nama meeqaantamiin Madiinaa jaallate isaan hunda keessaa si qofa filatte nama isii jaallate hunda sirraa dhiifte yooniin dhugaa hime anuu bareedde yooniin dhugaa hime Madiinaan anuu bareedde umriin tiyyaa amma 15 dabarte amatuma torba qofa Madiinaa silaanaa obsite anuu sumaan fuudhamaa akka jirjirte. Ya Rabbi nabasi ya Rabbi nabasi ana kana jannaan Ustaaz Nuureen rifatee lafaanatti tolkee uleena fudhate ambiiqaatiin jaayaa Ustaaz Nuuree way piraan kitaate yaa boonan daingaa boksumaan ol kaate anumaa dubbateef dubbiin naammatte sagaggeessaan tokko isa na biraa qote. Guyyaan har'aan tanaa guyyaa gammachuuti gammachuu bareedduu bar ta'aruusaati namayyuu gammadee bar guyyaa har'aati yoo na beeku baattam walaleessaa Musaabiin jaamaa wadaay gandoo Usmaanitti maashaallah jaa qalbiin na shakkiti. Allahu akbar maashaallah. Ispoonsarri teenya tan sagantaa har'aa Ummi Abii Bakrii ja'amti kan beeynelleen bara hedduu nama gaarii ni beeyti jaalala fuula guuruun beeytu bar ijoollee magaalaa mee xiqqoon dubbadha Ummi Abii Bakrii tanarra diiniif qabeenyaami lubbuu wareegurra hin deebitu isii wallahi maashaallah hadawwiin Ummi Abii Bakrii kan jirtan as jala sa'aadhaan gurradhaa meeshaa teessan mara daddafaatii bahaa markaza kanarra walaleessaan musaaf tasa si agarraan walaleessaan musaaf dhugaa bar maastara sibiilaas ni kaasaa cooncaa baasee jira boksii takkaan deessi baasaaf jala.
اللهم صل برباتين قبنا اللهم صل برباتين قبنا ورفو دي أما برجارتي متنا جارتي جلسينا ننكن قبنا نوتي سنجلوني نمري فچيفنا خنبول أباس دي والقبان فنا أمسول الليلة ما قبان دبلنا أكسما وجين برجلا هلنا هي مسكينة والله نمري فچيفنا Allah Akbar. Buka kau. dubbiin sin dubbiin singiliituun nuuf ifaan shakkinaa dubbiin singiliidhaan nuuf ifaan shakkinaa namni jaartii qabu hin arku qabbanaa ustaaz nuuree faannaan jeefe nu qullaa rafnaa dabree amsolaa qaqallaa uffannaa qabbanan arkinoo sinerra hagoona an dhugaan hangallee citiiwwan kanaa singiloonni hundi khaaboonni fuuna mee asuma keessaa illee taatu takka barbaaddannaa ta nyaatee dunyaannillee taatu laallannaa akkam jettan dubbii tanarra wal taana. Yeah. Rabbumaan nama baasa.